bishaan immoo bishaan warri michuun tani dabar kana bar sare bishaan immoo naan jetti bishaan shaayati muqaamu dhiqadheen ture bar handuratti ofirraa dhiqeera handuratti mul'achi godhadhe dhaqadheera boruudhaan dibadhaan haadha Itoophiyaa dhufe san dibanni boruun dibadhe as qannaa shaalloo nagee maxicha eziyu ላይ ነው የምቀባ ታየለ godhe bishaan roosiin dibachaadhaan maalni maqaansaa bishaan yoonodha qurufuda sigaa maxbashaa qurufuda deebisee immoo wanno olitti daffisee ከዛ ዳዳክዬ ዲበዴ ምቹ መተናን አራሲሳ ጉበቶ ዲበዴ ምቹ መተናን አራሲሳ ጉበቶ ቦሩን ዲበድ ኦካ ቦሩን ዲበድ ኦካ ሞ ቦሩ ዲበዴ ገሩ ቦሩ መታክዬ ዲቀቹ እንደንደው ቶርባኔት ጊዜ ለማዲቀቹ እንደንደው መታክዬ ቶርባኔት ሮቶ ኮኒ ቀዳን በሳምንት አንዴ ነው የምታጠበው ዲዲ አመስኪ ነው አብዳሪ አረገኝ እናዚያ ፎቶ እንነን አዶ ማለት እንደ በደሰት ፈካተ ቶርባን አራታ እንደ በደዳዳሳን ፍሪዘሪ ከሰ ገልፈዴት እንጅራ ሰሬ ወለ ለብረ ጅራት ሲፊን ከናሽ Ethiopia la dhufe sanu yula for originally ada sa Ethiopia ada bash en na ergame ka barbare shiro jinna ergame namni galee ture bar michu asi biya galte dhufte joon tanya takka በቃ ይበቃል ይሄኛስ እንኳን ለዛሬ ይበቃል ይበቃኝ አቦኬ ሰሉላ ተሸገርኩ መቃኔ አባኔ ሶዲዴ ilmantiran badu maqani pure agadidu osoma selmati ditendidu ejika riba nama qabsisa wakati maseji godatan wakati enqilf ይመጣል ya aku akan atau di difatani riba nama qabsisa amma riba kamiti rafasin ittifaqate akka ጨርሻለሁ ዘይቴ እንዲበጣም
Zayitiin kun kan Itoophiyaa dhufe. Zayitii odoon ta'in qibaatii fasaashii. Wayyo adako. Naafee maaree. Zayitii maadaamii miti maaramii qaba Itoophiyaa dhufe kun qabaateedha. Zayitii maadaamii etta maadaamiin tiyyeessaa fidde zayitii dulloomteerti jaartee zayitii maalii qabdi? Min zayita allaata. Zayitii miti qabaateedha kun. Okay. Qabaatii Itoophiyaadha naa dhufe. Akka tajaajila qabaatii jaartii zayitii maadaamii itti marnaan ani maadaamiin qabu akka keessan maadaamiin xiyya dulloomtuudha. Maadaamiin xiyya dulloomtuudha zayitiin qabdu. Hatee tana nani iskutu zinjira sotaaftaaf naa godha. Diinaa ola jalatti arge jedhu Ziinaa ola jalatti arge moo natti fakkeesse bichuu saree deemte moo hin jirta? Zayitii hatta ta'ee waan hin alinaatti hin jiru. Jaarsa maadaamii bichaa hin anne malee waan hundaadhaan ataa dhoko. Wanni takkana foonii nan hin jiru. Jaarsa maadaamii xiyyaa bichaa hin anne. Jaarsa maadaamii xiyyaa bichaa hin anne asitti. Waan hundaan ataa dhoko waan hundaayyuu danata. Waan hundaayyuu na sarraqa. Jaarsa maadaamatti bichaan hin sarraqne malee. Isa najjeesaniifuu sarraqu. Najjeesti funduqu isa. Waan biraa waan ganniin hin anne hin jiru. Wanni hundaanuma hatti intalli hattuudha. Raachuu waa hatta jedhan jennaan hanni immoo hojii kiyya raachuun akkasan hanni hojii kiyya ishee. Kinoo akkanatti bareechiseera laalaama. Akkatti bareechise argitanii? Ani biyya Joordaanitti waan hin anne hin jiru jaarsa arabaa malee. Intaamichuun jirtaa zaleeda. Deemta sisee bara. ሄደሽ አልመስሎኝ ነበር። አለሽ እንዴ ቦዲጋርዴ? እንጅርታ አይዳ waan hundaan hanata jaarsa maadaamiti iyyaamicha hin anneen jedhe nagalchi naman galchoon narrafaadho korafunidha daadhee fidhee sarrafarrafni ani hirriba shaggaan rafaam haga saati 12 hirriba mi'ooftu har'a gataa kiyya daadhee fidhee narrafa Abitu laga tukerra marmarini si jedhe fayyadaba qoreensi waraanini laggaro baabule baddaan fiteessan qabu jimma koroo baabule baddaan fiteessan qabu idasi ada bule garaan iyyeessan qabu inoo kanan dibadha laala qabaati
Dasi ada boleh garan yesan kamu. Na. Mataan tiyyatuun nama mararti bar. Nama mararti ilmoo haadhaan qabne fakkaatti. Miskin. Arsii korobaa bulee baddaan fixeessan qabu. Qal'aasii aadaa bulee hin taane dubbiin garaan hiyyeessan qabu. Akka hundi naguma giftiti ya faizati ya ati si intali kabani giftiti ya naguma Fauzi anta senti alhamdulillah jette Fauzi asisu didde turte mucayyoon ina sensu didde gargaafi wayin qabaayi siman gaafadha jedhe nagaafadhu Soofiyaan ganni gaafachuudha isaa dhuftu ganni jechuudha nagaafadhu ati Ayyee uffata xalabdisan si fidee namti suni. Soofiyaan ande ati kan wayyaa naa bitte sanii lakkisee miti. Si bitaa si jee garuu isattu iyyuu uffata maali uffata aadaa biyyaadhaa xalabadhu naan jetti biyyaadhaa akkattiin xalabadhu natti mijannaa natti mudidde. Inni illee asii shaamizoota sanumaa kamaa jejee iyyuu naaf fiduu uffata godina kamii barbaade? Uffata godina Arsiitii fi godina Jimmaan barbaade. Laali Soofiyaa waasaappi galiitii waasaappiidhaan na dubbisi. Waasaappi galiitoo profaayilii kiyya lakkoofsa fudhiitoo waasaappi na dubbisi. Amma mucaa san bira maaliin ganni si dubbise maal sila hima nama dagattaa dhugama nama baay'ate. Waluma dubbisaa irra. Sagalee naa qabdee sagalee si deebiseera waasaappiidhaan. Na deebiste gaafii uffata kanaati. Ganni amma na dubbisi mucaa san bira laali tokkoffaa waan asi bareedachuu barbaadu Soofiyaa. ganni I have question for you siin jedhe kinoo leeni kun maal gaafachuu barbaadanii Yaada qaaqadhiisaa dhokko afaan Oromiffaatiin natti tanaasa'uun Ingiliffaa sa'u. Laal Soofiyaa dhagaye oyyaa qayyaradhee natti naannama. Isa diinaa ol xiyyaate. Uffata Arsii fi uffata Jimmaa isaan wayyaa tokko wayyaa lamarra hin qaban. Biyyarraa diizaayinii barbaaddee ati filattee hojjisiifachuu si wayya. Yoo akkana kun ilaalcha gadi. eessa jirti mucayyoon tun Fauziyaan Ganni ma bira jira. Yara jiru. Hin ta'u wayyaan inni mucaa fudhadhu siin jedhe sun hin ta'u. Saniifis siin jedhe haadha. Biyyarraa Taaddasaa Guddataa galtii nagalchisiin jechaa jira. Ergattu Taaddasaa lakkoofsa tokko barreeffadhu. ani amma rafuun edda giiftii koo kalaas. Atu gudii baata maadaba gala dubbii nyaatta. Nu galchina. Hai akkam ooltan akkam bultan. No rakkan Soofiyaan biddeen maasaa dura sagalee. Ganni si dubbisaayyee wasaappiidhaan sagalee si qaba ishee. Amma sagalee naa qabi. Sagalee naa qabi lakkoofsa mucaa biyya jiru siif illadha. Indoom birriin irraa qabaayyuu na dubbisee ture birriin na ergedhe salee galgalayyuu. In qabuun jedhee malee. Ganni Siif hin erga. Meeqa garuu keessumaan natti himta bakka ishee. Ayyee oolmaa gaarii naaf tura. Ati situ filatee tootti makaa meeqaan akka kasii hojjetu hin ilaalta inni. ganni Geechee lidhasee ergaa gabanaa dirasi. ganni na dhagaa jirta. Yaa yes. Akkam bulte. No rakkan bulte diinaa waliin guddisaa qonna. Ta'een beeku ana bira bulteedha. Rakkoon qabaa dhoko. Gifti kiyya nama Jordaan jiraatu akkana quunnamsiistuu barbaadeen ture. Ijoolleen viidiyoo wayii natti ergaa turani. Innaa nama beektu yoo jiraate Jordaan irraati namoonni baay'ee meenshin si gochaa turani komantii jalatti. Kanaaf tarii yoo beekte intala Oromoo tokko naajjeesuudhaafidha jetteetu boosseetu viidiyoo waraabbattee turte.
ijoolleen viidiyoo sana gargaariin naan jedhanii karaa inboksiidhaan na ergaa turanii. Koy. Mijayo shinti beete keessa dhaabadhe sanani waraabaa jira. Eeyyen. Naqa qabaatu sani obboleetti koo sittanii ma. Mijee viidiyoo suni kan bara 99ti. Anuma jalaa fuudhaniitu akka haarawaatitti maxxansan. Mijayyoo biti kan maxxanse. Nama biraati. Waa'ee viidiyoo sanii viidiyoon hojjedha jedhee isaan gisee irraa dhabe. Mijayyottiin gargaaramtee mana sanii baatee achiyuu baatee laal viidiyoo qaatana jala jira deemitoo ana jala gadi deemitoo gannuma kana seeneseetoo dakana laalitoo laal. Ummanni keenya kuni hojiiyyuu galtee waggaadha. Micayyoon biyyaa galtee gargaarree biyya galtee Jordaan keessayyuu hin jirtu. Anuma jalaa fudhanii ani immoo hin kaasne beektaa annen kaasa ijoollee gargaaramtee too waa'een isaanii cufate kan viidiyoo isaanii nan kaasa nan beeka amala uummata keenya akka haarawaatitti ganaa amma fuudhanii sheer gochaa jiranii meeshin natti gochaa jiru sheer natti gochaa jiru nama meeqa kan deebisee too dadhabe kanuma hundarrayyuu viidiyoon hojjedhee too deebisa jedheen ture. Mijayyattiin qaata bar kun ana maxxanse bar viidiyoo san ana gallakkise bar viidiyoo san natti gallakkise bar bishaan daffaa zayitii natti naqaniyyuu jette mijoo sani baay'isee waa baay'ee irratti shirraan gahanii jarri ishii jara miti. Garuu micayyoon amma miti viidiyoo duraaniti kun ana jalaa fuudhame viidiyoo tokko kiyya jalaa fuudhame deematoo tiktoka kiyya jala geesseen atoo laalanii argattan viidiyoo micayyoo sanii anuu irratti dubbadheen ture. Piliis jedhee dubbadheen ture. Kan fuulli ishii hundi nani fixee buguriin fixe hunda maxxanseen ture footoo ishii deematoo laala. Akka haarawaatitti amma raabsinaa. Kuni barruun beeku meeseejiidhaan na ergaa ture. Lammata immoo ani erga tiktookiin kun jalaa guggubatee tiktookii iyyuu gada aktiiviin turre garuu amma hirribarraateen naan ka'u mucaa kana gargaariin maaloo naan jennaanuman wanta danda'uutiin bira dhaabbachuudhaafidha. Because kuni dirqama oromummaa kiyyadha. Erga mucattiin baatee amma lafa nagaa jirti jettan egaa kanatu barbaadama mitiire. Ani kani nama abbichuma tiktok abbichuma viidiyoo sammaxxansan ilaale. Laallubuuti yaa mucachuma oo kan amanuu dadhabdanii viidiyoo kiyya laale qoonsilaan Raahel wajjin footoo kaatee na ergame hunda dhaqaatoo laala warri qoonsilaa fudhatanii micootan jechuudha. Deemaa laala tiktoka kiyya jala oo nama amanuu dadhabde nama amantan isin waan kaleessaati isin raaffattu dhaloota short memory micoota na warri qoonsilaa fudhaniitoo micoo qoonsilaa wajjin footoo kaatee viidiyoo jedhin gallakkisneni galatooma qoonsilaa Jordaan jedhee. Tole kanaatiif ati akkanaa gootu. Thank you. Amma akkanaa gootu. Mucatti viidiyoo sammaxxansisan namtichi viidiyoo sammaxxansisuni fooloo deebisee fi fayyaa qabdaa'uu jedheen jira laalan fooloo deebisee fi viidiyoo duraanii sagalee miidhayooti dafii dhageessisan sagalee shin biyya galtee Komentii barreessati fanani naala dileeti goote komentii kiyasanii maratte viidiyoo micayyoon biyyaayyuu galtee barreechinaan dileeti goote komentii kiyasoo naati shi micayoo posti goote sun. Eessaa fidani viidiyoo anuma jalaa fuudhanii bardiinaa ol maaloo eenyu silkii dirfii qaba eenyu naala seenatoo deemee ilaalee dhufa maaloo viidiyoo kiyya jala. Kaanoo hojjedhe eenyu dhaqee naalaalee dhufa mee dhaqaatoo laalaa kottaa tiktoka kiyya keessa gadi bu'a adda kana jira fagoo jira walmosti kan waan ji'a 3 ji'a 4 ittiin dura waan ta'eef sirriitti gadi fagaateera viidiyoo galataatillee hojjedheera galatooma. Ganni anaayyuu warri akkana jedhu kunni anaayyuu gargaarsaa godhanii bakka birrisa walitti qabani. Anu rakkinna keessa jira kun. Laale maaltu deemaa jira sanitti fakkaate. Uummanni keenya waree bichaadha wajjala fuudhee deemuufi malee adda baafachuu hin beeku. Kafooloora barbaadan ta'e yookaan maal barbaadan ta'e Allah alame waaqni haa beeku. Ani viidiyoo micoota na tokko bichaadhan ta'e viidiyoo sadiin hojjedhe. Viidiyoo tokko afaan Oromiffaatiin viidiyoo tokko afaan Amaariffaatiin indoo kan afaan Amaariffaa santu iyyitaa qabaate na gargaaranii warri qoonsilaallee na gargaaranii masiin micoon sho'aadhaa hin jirti kana Jordaanuma kana keessa. Ishiin illee viidiyoo san duwit gootee.